لك الحمد ربي يدرسي قلتا بارشو بالبيت بالله يرجاتا الحمد لله يا بجل انقيتا وجق والنار قل لي قالت كريتا لك ولا تثبات اللبين قديتا تنساو للرامر كاقوم بيكسيسا ilmaan Oromoo biyya Faransaay jiranii fi naannawa ishee jiran hundumaafuu ji'a shanaffaa gaafa guyyaa 15 tumsa waraana adda bilisummaa Oromootiif galmi nama 500 hanga 800 qabatu qophaa'eera marree ilmaan Oromoo biyya Faransaayii fi naannawa isheetti argamtan guyyaa seena qabeessa kana dhuftanii akka qooda irraa fudhattan kabajaadhaan isin gaafanna lallabanneen nu qabsaa'onni iyyanneen nubbirmadha nu jabeeysa osoo yeroon hin dabarre nun jedha woboon marree guyyaa kana guyyaa seenaan itti galmaa'uuf deemu guyyaa sabboonummaa fi guyyaa quuqama lammii ofii quuqama saba ofii quuqama waraana adda bilisummaa Oromootiif qabdan itti agarsiiftan ta'uu cimsinee isin beeksifna xiqqaa osoo hin jenne guddaa dhiira osoo hin jenne dubara dhalataa ilmaan Oromoo kan ta'e hundumaa keessattuu warroonni biyya Faransaay jirtan akka irratti argamtan kabajaadhaan isin gaaf